Akkam nagaha isinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung tutorial akkasuma Oromoo Technology app irratti na hordoftan jechuudha. Egaa Oromoo Samsungin ji'a lamaaf viidiyoo tokkollee hin qopheessine ture. Guyyaa har'a Oktoobar 18 bara 2016 turtii ji'a lamaatiin booda waliin deebinee jira jechuudha. Akkasuma barumsa har'a keessatti gaaffii namoota deebisuu irratti xiyyeeffanna jechuudha. Gaaffii namoota message request keessatti yoo xiqqaate 200 hanga 300 ta'an osoo hin deebin kan ji'a 4-5 kana olillee kan turanni jiru jechuudha. Gaaffiilee san keessa gaaffii salphaa ta'an jechuudha. Kan afaan hin deebisuuf yookaan immoo agarsiisuuf salphaa ta'an jedhee yaadu walitti qabee dhihaadheetiin jira jechuudha. Akkasuma gaaffiin ciccimaan ni jira jechuudha. Kan kophaatti viidiyoo nama hojjechiisu gaaffii sanneen akkuma duraanitti viidiyoo kophaatti hojjechuudhaan YouTube chaanaalii keenya irratti gadi isiniif dhiifama jechuudha. Kanaaf akka like share gootanii na waliin turtan kabajaan isin gaafadha. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha. Hayya Oromoo Samsung egaa gaaffii tokko qaba. Nama tokko biloog godha yookiin immoo biloog na godhanii akkamitti akka argachuu hin danda'amu naaf ibsi. Nagaa si gaafachuu hin daganne. Akkam jirta fayyaa keetii galatoomii gara keessaatiin inbox naaf ibsi bilees jedha. Gaaffiin itti aanullee kanuma wal fakkaata jechuudha. Akkam jirtu OS tole baga nagaa taatanii nullee nagaadhaa galata rabbii. Gaaffiin qaba yoo yeroo qabaatan karaa kanaan naaf deebisa. Innis nama biloog godhe tokko akkamittiin biloog jalaatii baasaa jedha. Egaa jalqaba nama biloogii isin godhe tokko ofirraa hiikuu hin dandeessan. Namni biloogii isin godhe sun isinirraa hiikuu malee argachuu hin dandeessan. Akkasuma nama biloogii gootan tokko argachuudhaaf yookaan biloogii irraa hiikuudhaaf Facebook keessan banattaniiti san booda account settings kan jedhu kana irratti ni tuqxu jechuudha. Itti aansuudhaan irraa gadee jahaffaa irra kan jiru blocking kan jedhu kana keessatti warroota biloogii gootan hunda isaanii as keessatti ni argattu jechuudha. Akkasuma biloogii irraa hiikuuf fuulduratti unblock kan jedhu kana tuquudhaan biloogii irraa hiikuu ni dandeessu jechuudha. Akkasuma nama bira biloog gochuudhaaf type name or email bakka jedhu kanatti maqaa namicha yookaan emaila isaa galchuudhaan biloog kan jedhu kana tuquudhaan biloog kana keessatti isa galchuu dandeessu jechuudha. Egaa gaaffiin itti aanu akkas jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam jedha jechuudha. Akkam jiruu fi jireenya dhiifama waliin feesbuukii maqaa jijjiiratu akkamitti jijjiiranii ergaa jijjiiranii immoo paaswoordii akkamitti jijjiiratanii natti himame naa jijjiiramuu didee ji'a lama booda jedha. Kanaafuu yoo natti himtanii kabajaan isin gaafadhaa jedha. Maqaa feesbuukii jijjiiruun ji'a lama eeguu qabda jechuudha. Isiniif galee hunda keessaniif eeguu qabdan jechuudha. Garuu akkaataa tokkoon jijjiiruu ni dandeessu. Maqaalee kanaan dura itti fayyadamaa turtan keessaa kan barbaadanitti deebisuudhaaf ji'a lama isin hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf maqaa duraan fayyadamaa turtan keessaa tokkotti deebisuu yoo barbaadan Oromoo Samsung kutaa 34ffaa daawwadhaa jechuudha. Akkasuma paaswoordii yeroo barbaadanitti immoo jijjiirachuu ni danda'ama jechuudha. Paaswoordii akka itti jijjiiramus yoo barachuu feetan viidiyoon kanaan dura hojjetamee waan jiruuf Oromoo Samsung kutaa 14ffaa daawwadhaa jechuudha. Gaaffiin itti aanu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffii takka qaba. Facebook yoo Facebook nama follow godhu siifaristii irra naa ta'uu dida. Furmaan isaa maaliif eejilee akkasuma jedha. Siifaristii irra godhachuun hanga qaba jechuudha. Baay'ina namoota baay'ee godhachuu hin dandeessu jecha. Namoota muraasa namoota isiniif tahan yookaan namoota jalqaba irratti hordofuu feetan qofa siifaristii irra godhattanii jechuudha. Yoo siifaristii isiniif ta'uu dide warra kanaan dura siifaristii gootan san tokko irraa baaftaniiti isa barbaadan san itti galchitu jechuudha. Egaa gaaffiin itti aanu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama yeroo barreeffama koppii godhe eessaan argachuu danda'a? Gaalaarii keessaa naaf ba'uu didee argachuu hin dandeenye naaf ibsii jedha. Barreeffamni koppii godhame tokko gaalaarii keessa hin seenu jechuudha. Gaalaarii keessa osoo hin seenne fakkeenyaaf amma Facebook irratti barreeffama kana koppii yoo godhanne haala kanaan koppii yoo godhanne san booda WhatsApp nan erguu yoo feene jechuudha. Bakkuma WhatsApp san dhanna jechuudha. WhatsApp bira dhaqneeti nama erguu fi feenu san bira dhaqneeti saanduqa qullaa waa itti barreessinu san sakandii lamaaf gadi qabne san booda paste kan jettu hoggaa nuu baate ishii paste jettu tan hoggoo tuqne barreeffamichi koppii godhanne asitti nuuf baha malee gaalaarii keessatti nuuf hin bahuu jechuudha.
Gaaffiin itti aanus harka fuudhee akkam nagaa uumamee akkaataa lakkoofsa waayifaayi qulfii qabu ittiin banachuu dandeenya jedha. Dhiifama waliin gaaffiin akkanaa nu hin ilaallatu jechuudha. Kan itti aanu mee paaswoordii waayifaayi kiyya moobaayila kiyyarraa akkamiin jijjiirachuu danda'a? Isteeppii isaanaaf ergimee galatoomii jabaadhu jedha. Okay, waayifaayi moobaayila keessanii irratti jechuudha. Paaswoordii isaa jijjiirachuudhaaf jalqaba seetingii ni seentu jechuudha. Egaa seetingii seentanii booda connection kan jedhu jala ni dhuftu. San booda tethering the mobile hotspot kan jedhu kan irratti ni tuqxu jechuudha. Itti aansuudhaan mobile hotspot kan jedhu kan irratti ni tuqxu. San booda tuqaa sadeen tana ni tuqxu jechuudha. Itti aansuudhaan configure hotspot kan jedhu kan irratti ni tuqxu jechuudha. San booda haala kanaan asitti bakka network SSID jedhu kanatti maqaa wifi mobaayila keessanii kana maqaa barbaadanii godhatu. Akkasuma paaswoordii isaa jijjiirachuun bakka paaswoordii jedhu kanatti jechuudha. Paaswoordii isa duraanii kana jechuudha. Asirraa haquudhaan paaswoordii barbaadan bakka kanatti buufattanii san booda save kan jedhu kana tuquudhaan paaswoordii jijjiiramee jira. San booda namoonni wifi mobaayila keessanii irraa fayyadaman paaswoordii isin asitti amma jijjiiratan kanaan fayyadamuu danda'u jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam jedhe jechuudha. Akkam jirtu fayyaa keessanii dhiifama wajjin Facebook haarawaa lakkoofsa malee akkamitti banama? Facebook haarawaa lakkoofsa malee banuudhaaf jalqaba iimeela uummachuu isin barbaachisa jechuudha. Sababni isaa bakka kanaan dura lakkoofsatti galchitanii bantan san iimeela gochuu waan qabdaniif jechuudha. Kanaaf iimeela haarawaa uummachuu yoo hin beekne Oromoo Samsung kutaa 30 ilaaluudhaan iimeela uummachuu qabdu jechuudha. Itti aansitanii Facebook banuu ni beektu jechuudha. Bakka kanaan dura lakkoofsa itti galchitan san iimeela amma banattan kana itti galchitan jechuudha. San booda koodiin gara iimeela keessanii irratti isiniif ergama jechuudha. Koodii san baaftanii itti galchuudhaan bakka lakkoofsaa san iimeela gootanii banachuu ni dandeessu jechuudha. Iimeela uummachuuf Oromoo Samsung kutaa 30 YouTube yeroo barbaadan argachuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffiin itti aanu salaamtaa keetii waalaikum salaam jedhe jechuudha. Feebii koo kana umrii jijjiiraa jettanii jijjiiree na didee fireendonni 5,000 guutee fooloo na godhuu hin danda'anii maaliif rabbi si haa dhiisu anuunin godhaa karaa xiqqoo natti akeekimee akkaayyuu godhe na didee jedhe. Warroonni followingii argachuu feetan yookaan namoonni akka follow godhanii isin hordofan baafachuu feetan Facebook keessanii irratti umriin dhaloota keessanii jechuudha. Kan Facebook irratti guutanii jirtan sun bara 18 oli tahuu qabdu jechuudha. Kana isintu madaala jechuudha. Yeroo amma bara 2016 irra waan jiruuf 2016 kanarraa gadi lakkaa'uudhaan akka umriin keessan 18 oli tahutti jijjiiruu qabdu jechuudha. Eefaa umrii keessan 18 oli tahuu isaa hubattanii booda Facebook keessan banattaniiti account settings kan jedhu keessan seentu jechuudha. Itti aansuudhaan followers kan jedhu kana asitti ni argattu jechuudha. San booda isa keessan seentu. Itti aansuudhaan friends kan jedhu kanarra jechuudha. Yoo jiraate gara public kan jedhu kanarratti jedha. Fuulduratti right jechuudha. Isarratti yogguu tuqxan right itti taha jechuudha. Haala kanaan san booda following ni baha jechuudha. Namoonni fedhan yoo fedhan add friend isin gaafachuu danda'u, yoo fedhan follow isin gochuu danda'u. Akkasuma yoo friendin keessan guutee turaate follow isin godhanii hordofuu danda'u jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Akkamitti fiibii namaa hatuun yookaan seenanii ilaaluun danda'ama? Akkas yoo jedhu fiibii namaa hate yookaan fayyadama jechuu kiyyaa miti. Beekuun barbaadaa galatoomii jedha. Obboleessa ture waan ittiin fayyadamne tokko barummaan namaaf godhame. Kanaaf nuti waan hannaa wal hin barsiifnu jechuudha. Nuti dirqamni nurra jiru karaalee ittiin isin jalaa hatan san ifa baafne akkanatti isin jalaa hatanii ofirraa eegadhaa yoo jenne malee jechuudha. Akkanatti nama galaafadha waan jedhamu nama hin barsiifnu jechaadha. Innis dhorkamaadha kuni. Kanaaf dhiifama nu godha. Warroonni gaaffii akkanaa nu gaafatan please gaaffii akkana nu hin gaafatinaa jechuudha. Gaaffii waa'ee hannaa jechuudha. Waan gara diliitti nama oofu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaaffii itti aanutti dabarra jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jedha. Waalaikum salam jedhe jechuudha. Akkam jirtu kabajamtoota Oromoo Samsung. Gaaffii xiqqoo takkaan qaba. Innis aappii mobaayila keenya hatamuun ni mala.
kanaaf akka itti harka isaatti balleessinu aappii sanaaf akka ibsitan abdiin qaba deebiin isinirraa eeggadhaa jedhe. Okay, mobaayilli kee yoo hatame balleessuu osoo hin taane mobaayila kan keessan hordoftee argachuu ni dandeessa jechuudha. Argachuudhaaf ammoo tokkoffaa mobaayilli bade sun qunnamtii intarneetii qabaachuu qaba jechuudha. Lammaffaa Google akkaawuntiin isuma tanaan dura ittiin fayyadamaa turtan san ta'uu qaba jechuudha. Sadaffaa irratti lookeeshiniin banaa ta'uu qaba jechuudha. Kun sadeen taananuu mobaayila badeessan argachuu ni dandeessa jechuudha. Callisteetuma argachuu osoo hin taane jalqaba of eeggannoo ati gochuu qabdurraa jechuudha. Kanaaf viidiyoon kanaan dura DJ Aappiin qophaa'e waan jiruuf linkii viidiyoo sanidha. Viidiyoo kana warroonni Facebook irratti hordofuu jettan koomentii jalqabaa irraan isiniif kaaha jechuudha. Viidiyoo san laaluudhaan mobaayila keessan yoo bade mobaayila Android jechuudha akkaataa itti argachuu dandeessan ni dandeessu jechuudha. Kanaaf daawwachuu dandeessu jechuudha. Gaaffiin itti aanu assalaamu alaikum jedha. Wa alaikum salaam jedha. Gaaffii tokkos gaafachuu barbaade. Waybii namaa kan hidhanne Chrome keessatti yeroo itti aanu yoo laaluu feene hin baay'uu akkamitti itti deebinaa jedha. Okay. Fakkeenyama Chrome keessatti websaayitii Oromo Samsungin daawwadhuu jira jechuudha. Yeroo mara gara websaayitii kanaa dhufuudhaaf linkii websaayitii kanaadha kun kan asirratti oromsamsung.wordpress.com jedhu kana beekuun qabaa jechuudha. Isiniif galee websaayitiin hundinuu maqaa yookaan linkii isaanii ni qabu jechuudha. Kan websaayitii sanitti seentanii daawwachuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyama Oromo Samsung kana yeroo mara immoo salphatti kara kana dhufee daawwachuu yoo fedhe websaayiticha fuulduratti tuqaan sadeentu ni jirti. Tuqaa sadeen tana tuqneeti asitti add to home screen kan jedhu ni jira. Isa kana ni tuqna jechuudha. Sanbooda haala kana yogguu nu baase bakka add jedhu kana ni tuqnaa jechuudha. Egaa itti aansuudhaan haala kanan fuula iskiriina mobaayilaa irratti linkiin yookaan teessoon websaayitii sanii asirratti nuuf bahaa jechuudha. Yeroo mara websaayiticha daawwachuudhaaf haala kanaan yogguu tuqne kallattiin gara websaayitii sanii nu geessaa jechuudha. Haala kana websaayitii barbaanne karaa intarneetaa yookaan Chrome seenuu osoo hin taane mobaayila irratti akka aappiitti jechuudha buufanne daawwachuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffiin itti aanu assalaamu alaikum jedha. Wa alaikum salaam jedhe dhiifama wajjin akkamitti lakkoofsa wifi namaa hatuu dandeenya jedha. Gaaffiin kun gaaffii salaatii wal fakkaate jechuudha. Waa'ee hannaadhaan nu hin ilaallatu. Kana barsiisuun hojii keenyaa miti jenneeti bira dabarra jechuudha. Gaaffiin itti aanu assalaamu alaikum jedha. Wa alaikum salaam jedha jechuudha. Dhiifama WhatsApp akkanni online irratti namni nama hin agarre akkamitti hidhamaa jedha. Okay, warroonni WhatsApp original isa Play Store keessaa bu'u fayyadamtan online dhoksuu hin dandeessan jechuudha. Garuu laastiseenii yookaan sa'aatii meeqatti akka online irraa baatan jechuudha. Namoonni akka isin ilaalle yoo barbaadan WhatsApp original san irratti gochuun ni danda'ama jechuudha. Yoo ammoo onlineis ta'e laastiseenii san balleessuu barbaadan WhatsApp biraa jechuudha. Versionii biraa kan akka GB WhatsApp Plus 4 faasan fayyadamuu qabdu jechuudha. Akkasuma WhatsApp irratti laastiseenii yookaan sa'aatii meeqatti akka online irraa baatan namoonni akka isin agarre yoo gochuu feetan WhatsApp keessan ni banattu jechuudha. Itti aansuudhaan tuqaa sadeen tana ni tuqtu. Sanbooda settings kan jedhu kana ni tuqtu. Itti aansuun account kan jedhu kana ni tuqtu. Sanbooda privacy kan jedhu kana ni tuqtu. Itti aansuun last seen kan jedhu kana tuquudhaan bakka nobody jedhu kana irratti right gootu jechaadha. Sanbooda nobody irra tahee jira jechuudha. Haala kanaan sa'aatii meeqatti akka online irraa baatan namoonni isin arguu hin danda'ani jechuudha. Garuu yogguu online irra dhuftanii seentan qofa isin argan jechuudha. Gaaffiin itti aanu duraan dursee nagaan koo isin haa dhaqqabu bakka jirtanitti. Egaa har'a gaaffiin qabadhee isinii dhihaadhe. Telefoonni kiyya kun neeta itti guute guyyaa lama qofaan itti fayyadama. Garuu guyyaa lamaan booda appilikeeshinii hunda naan dalagu. WhatsApp, Facebook, Messenger malee Play Store hin dalagu. Viber hin dalaguu fi kan kana fakkaatan hin dalagu jedha. Okay, amma maal goota sitti fakkaate jechuudha. SIM kaardii tantee tana kan guyyaa lama malee siif dalaguu diddu tana fuudhitii mobaayila hiriyaa keetii keessa kaa'i.
yoo mobaayila hiriyaa keetii keessatti wantoota si biratti dalaguu diddan kana achi keessatti kan dalagu taate rakkoo mobaayila keetii jechuudha. Kanaaf karaa ogeessatiin deemuu qabdaa jechuudha. Garuu yoo mobaayila hiriyaa keetii keessattis akkuma si biratti dalaguu diddu achittis dalaguu didde maamila kan kee kan kanaan dura irraa bitataa turte san jijjiirachuu qabdaa jechuudha. Egaa gaaffiin itti aanu akkam jirtu hojjettoota Oromoo Saamsee gaaffii takkaan qaba. Innis WhatsApp irratti viidiyoo dheeraa naaf erguu didaa maaliifi jedha. Egaa gaaffii kan namoota hedduu gaafate jechuudha. WhatsApp irratti viidiyoo dheeraa yoo ni ergina jennu irraa kuteetti ergaa maaliifiini kan jedhu jechuudha. Garuu WhatsApp irratti viidiyoo dheeraa dhugumarraa kuteen erga garuu guutuusaa erguu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf nuti kanaan dura kan erginu bakka kana tuqneeti. Sanbooda gaalaarii irratti filannee haala kanaan viidiyoo barbaanne san bira dhaqnee ni ergina yogguu jennu haala kanaan asirratti MB 16 yookaan daqiiqaa 2 fi sekondii 50 ol danda'ee in ergu jechuudha. Garuu viidiyoon kun amma daqiiqaa 6 oli ture jechuudha. Haala kanaan irraa kuteeti ergaa jechuudha. Garuu guutuu isaa kan erguu dandeenyu bakka kana osoo hin taane as gadi jechuudha. Bakka kaameeraan jirtu tana tuquudhaan sanbooda haala kanaan yogguu nu baase viidiyoo keenya jechuudha hunda waan gaalaarii keessaa qabnu footoolee adda addaas hunda nuuf baasa as dabarsuudhaan viidiyoo erguu barbaanne san bira dhaqnaa jechuudha. Sanbooda irratti ni tuqna itti aansuun viidiyoo san guutuu isaa daqiiqaa 6 sekondii 44 kan ta'edha viidiyoon kuni. Haala kanaan viidiyoo san guutuu isaa yogguu nu baase as mallattoo seendii tuqneeti erginaa jechuudha. Haala kanaan daqiiqaa 6 sekondii 44 osoo irraan kutin erguu dandeenya jechuudha. Viidiyoo keessan osoo irraan kunne jechuudha. Haala kanaan waliif dabarsuu dandeessu jechuudha. Gaaffiin amma argaa jirtan jechuudha waa'ee Oromoo Saamsengii jechuudha ji'a 3 duratti mammaaksa Oromoo 200 oli jechuudha haala footoo irratti barreesse akkasuma Facebook fi websaayitii irratti gadi dhiisee ture jechuudha. Mammaaksota barraahan sanii wal qabate gaaffiin kun barraahe jechuudha. Mammaaksa san irratti yoo agartanii turtan namoonni mammaaksa dabalataa qabdan nuuf barreessaa yaada jedhu barreessin ture. Maamilli keenya kun wal beekuu irra waliif beekuu wayyaa nuuf jedhee nu barreessee jira galatoomii jechuu barbaannan jechuun akkasuma yaada isaadha silaa jechoota jaalalaa nuuf gootani bareedadha hojiin isin itti jirta waan nama boonsu namni keenya kan itti fayyadamaa jiru piroofaayilii isaa irra jiru afaan Amaaratti fayyadamaa jira kana irratti hojjechuu qabdanii galatoomaa qalamni kee hin gogini nuuf jiraadhaa jedha. Okay, nuti Oromoo Saamsengiin jechuudha footoo editor ni godha jechuudha. Barreeffama barbaadan barreeffama garaagaraa barreeffama piroofaayiliidhaaf ta'u kan namoonni keenya itti fayyadaman walitti qabdanii barreessitanii gama meeseenjeriitiinis ta'e yookaan imeela keenya irratti yoo nuuf ergitan nuti ammoo footoo sadarkaa isaa eeggatetti haala piroofaayiliif tahu jechuudha. WhatsAppifis ta'e Facebookis ta'e saayiziin isaa qulqullina olaanaadhaan akka tahutti ni hojjannaa jechuudha. Warroonni mammaaksas ta'e walaloo gaggabaaboos ta'e hibboo garaagaraatis ta'e jechoota hayyoota wanta garaagaraa namoonni qabdan nuuf erguu ni dandeessu jechuudha. Nuti haala bareedaadhaan hojjannee websaayitii irratti gadi ni dhiifna jechuudha. Gaaffiin itti aanu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedha. Waalaikum assalaam jedha jechuun salaamtaa keeti. Peejiin teessan dalaguu diddee that page is not found jettee nu sirreessaa jedha. Egaa maamila keenya kana hedduu galatoomi jechuun ni barbaadna. Rakkoo peejii keenya nuuf himuudhaaf jechuudha. Akkasuma warroonni biraatis peejii keenya irrattis ta'e paabilik fiibii keenya irratti rakkoo yoo agartan haala kanaan nuuf barreessaa nuuf himaa jechuu barbaadna jechuudha. Rakkoo peejii keenyaa tanaas furamtee jirti fakkaate jechuudha ni hojjeti. Kanaaf galatoomi jechuun ni barbaadna maamila keenya kanaanii. Egaa gaaffiin amma argaa jirtan kun kan gaafatame appilikeeshina tokko jechuudha. EVA Facial Mouse kan jedhamu tokko jechuudha. Haala barreeffamaatiin akkaataa itti fayyadama isaa websaayitii Oromoo Saamseng irratti gadi dhiisin ture jechuudha. Gaaffii appilikeeshina san irratti ka'e jechuudha. Appilikeeshinichi moobaayila keenya
qubaan osoo hin taane sammuun ajajuu jedha. Yookaan fuula keenyaan yookaan boquu keenya oli sassoosuudhaan moobaayila keenya ajajna jechuudha osoo harkaan hin tuttuqne. Achirratti kan gaafatame gaafichaan isiniif dubbisa jechuudha. Haya akkam nagummaa jedha nagaa jechuudha galata rabbiiti. Aboo appilikeeshinii kee gadi buuse inumaatu bilbila kiyya na jalaa balleesse. Akka ati jette sanittis ta'e qubaanis homaa dalaguu didee ammaan tana bilbila birootiin siif barreessaa jira. Mee furmaata isaarratti himi obboleessoo jedha. Okay, appilikeeshina qulqulluudha. Bakka biraatiin hin bu'u Play Store keessaa bu'a. Osoo bakka biraarraa bu'e vaayirasii fa'aa waliin bu'ee moobaayila balleessa jechuu ni dandeenya. Garuu sun Play Store keessaa waan bu'uuf appilikeeshina naga qabu. Appilikeeshinichi sirriitti ni dalagaa. Namoonni rakkoo moobaayila isaaniirraan gahee himanis hin jiru jechuudha obboleessa keenya kana maleedha. Kanaaf moobaayilli kee appilikeeshinichi sababi itti ta'e moobaayilli kee siruma rakkoo qabaa jechuudha siif galee yookaan immoo moobaayilli kee dandeettii waan hin qabneef appilikeeshina san baachuu dadhabeeti haala saniin dhukkubsachuu danda'e jechuudha. Kanaaf akka siif tolu abdii qabna jechuudha. Garuu appilikeeshinichi akka hin taane akka appilikeeshinichi si jalaa hin balleessine dhibbaan dhibbatti dubbachuun hin danda'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu salaamtaa keetii waalaikum salaam jedhee jechuudha. Akkamimee feesbuuka keessa akkamitti viidiyoo buufadhaa kan namaa keessaa naaf ibsi dhiifama waliinii jedha. Egaa akkaataa feesbuuka irraa viidiyoo buufachuun danda'amu viidiyoolee hedduu kanaan dura hojjetaman ni jira. Fakkeenyaaf Opera Max fayyadamtanii feesbuuka keessan irraa viidiyoo buufachuu yoo feetan Orom Samsung kutaa 26ffaa daawwachuu ni dandeessu. Akkasuma Snapchat fayyadamuudhaan feesbuuka irraa viidiyoo buufachuu yoo feetan Orom Samsung kutaa 29ffaa daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyooleen kunneen YouTube irra waan jiraniif barbaaduu ni dandeessu jechuudha. Yookaan gama keessatti yoo dhuftan liinkii isaa isiniif erguu ni danda'a jechuudha. Akkasuma immoo appilikeeshinii tokko yoo bakka Proogiraama tokko maletti feesbuuka irraa viidiyoo buufachuu yoo feetan feesbuuka keessan ni banatu jechuudha. Sanbooda viidiyoo buufachuu feetan bira dhaquudhaan maqaa namicha viidiyoo poostii godhee fuulduratti xiyyi xiqqoon gadi agarsiisu takka ni jirti jechuudha. Xiyya tana irratti ni tuqtanii sanbooda asirratti jechuudha gadi deemuudhaan dhuma irratti copy link kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqtu jechuudha. Itti aansuun as keessaa ni baatu Google Chrome keessan ni banattu. Bakka searchii itti godhamu kanatti sakandii takkaaf yookaan sakandii lamaaf gadi qabdanii bakka paste jettu tana ni tuqtu jechuudha. Itti aansuun linkiin viidiyoo sanii asirratti nu baha jechuudha. Sanbooda bakka go jedhu yookaan searchii ni goona jechuudha. Egaa itti aansuun haala kanaan viidiyoo feesbuuk irraa san asitti nu baasaa jechuudha. Viidiyoocha ni hojjechiifna jechuudha. Yogguu viidiyoochi hojjetu eegale ni dhaabnaa jechuudha. Walakkaa viidiyoo kana gadi qabnaa jechuudha. Sakandii lamaaf yookaan sakandii sadiif yogguu gadi qabdan save viidiyoo kan jedhu kanatu isiniif bahaa jechuudha. Isa irratti ni tuqtu jechuudha. San booda viidiyoon keessan daawunloodii isiniif ta'uu eegale jechuudha. Haala kanaan ifa daawunloodii isiniif ta'e immoo gaalaarii keessan keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffiin itti aanu assalaamu alaikum jedha. Waalaikum assalaam jedha jechuudha. Yoo lakkoofsa Itoophiyaatti jijjiire rakkoodha jedha. Maaltu rakkoodha? Mee nuuf hin galle jechuudha. Nuuf ibsuu dandeessaa? Gaaffiin itti aanu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakkoofsa biraatiin banamoo akkam goonaa naan galle dhiifama mee naa ibsee jedha. Dhiifama maal lakkoofsa biraatiin bantamee warroonni gaaffii akkanaa nu gaafattan nuuf ibsa. Fakkeenyaaf namoonni hedduun viidiyoo nuti ji'a muraasa yookaan ji'a dheeraan dura poostii goone daawwataniiti san booda dhufanii gaaffii viidiyoo san irratti qaban nu gaafatu jechuudha. Viidiyoo san waan tureefu irraanfannee jirra jechuudha. Kanaaf yogguu gaaffii nu gaafachuu barbaaddan mata duree nuuf caqasaa jechuudha. Viidiyoo guyyaa akkanaa poostii gootan waa'ee kanaa irratti haasoftan waa'ee kanaa irratti barsiiftan irratti gaaffiin qaba jettanii san booda gaaffii keessan itti fufuu dandeessu jechuudha. Akkami saahiba keenya qaalii nagayaami? Nagaya galata rabbiiti maamila keenya qaalii jenna jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkam nagayaa jirtu gaaffii takkaan qaba. Innis akkamitti lakkoofsa waastaappii duraa irraa haarawatti jijjiiruu danda'a jedha.
Oke, WhatsApp keessan irratti lakkoofsa duraan fayyadamaa turtan san irraa gara haarawatti osoo gruppiilee keessaa hin bahin osoo histiriin barreeffamni garaagaraa kan isin waliin barreessitan hin haqamin lakkoofsa duraanii san irraa gara haarawatti jijjiiruudhaaf WhatsApp keessan ni banattu. San booda tuqaa sadiin sana ni tuqtu. Itti aansuudhaan settings kan jedhu kana ni tuqtu. San booda account kan jedhu kana ni tuqtu. Itti aansuudhaan change number kan jedhu kana ni tuqtu. San booda next kan jedhu ni tuqtu. Itti aansuudhaan bakka old phone number jedhu kanatti lakkoofsa amma itti fayyadamaa jirtan yookaan lakkoofsa duraanii san asitti ni barreessitu jechuudha. Bantuu biyya isin jirtanii fuulduratti isiniif kaaha jechuudha. Itti aansuudhaan new phone number bakka jedhu kanatti lakkoofsa haarawaa itti galfachuu feetan san asitti barreessitu jechuudha. Bantuun isaa fuulduratti barreessitu jechuudha. San booda dan kana jettuun lakkoofsa WhatsApp irraa jijjiiramee jira jechuudha. Osoo histiriin barreeffamni garaagaraa gruppiilee waa tokko hin taane haala kanaan lakkoofsa barbaadanitti yeroo barbaadanitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Egaa kabajamtoota keenya gara xumuraatti dhufnee jirra. Viidiyooleen isinirra dheerate fakkaata. Egaa barumsa irraa keenya kana fakkaata jechuudha. Gaaffii baay'ee sassalphaa ta'an deebisuuf yaalitiin jira. Gara fuulduraattis akkanumatti gaaffii salphaa ta'an jechuudha. Kan afaan hin deebisu yookaan agarsiisa baay'ee salphaa ta'an walitti qabuudhaan viidiyoo takka keessatti deebisuuf hin yaala. Gaaffilee amma kophaatti viidiyoo nama hojjechiisanis akkuma kanaan duratti viidiyoo hojjechuun itti fufee isiniif dhiheessa jechuudha. YouTube irratti subscribe gochuun hin dagatinadha. Akkasumas Telegram irratti nu hordofuu hin dagatinadha. Websaayitii keenyas oromsamsung.wordpress.com jettanii seentanii mammaaksoota adda addaatu jira achi keessa. Akkasuma viidiyooleen barumsa barsiisanis ni jiru. Barreeffamoota garaagaraa waa hedduu achi keessaa ni argattu. Kottaa daawwadhaan isiniin jedha. Viidiyoo tanas like godhaadha. Akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinadha. Waan hordoftaniif galatooma. Nagahaan turaan isiniin jedha.